raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isin dhageessisaa Allalisee Wadaajooti. Dr. Abiy akkuma eegametti guyyaa har'aa aangoo ministeera muummichaa fudhate. Sirni aangoo walharkaa fuudhuu yaade kun har'a caffee bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan miseensonni yaade keessa guutan keessatti raawwateera. Bal'ina oduu kanaa dhaabasaan qindeesseera. Sirni hedduu eegamaa fi himamaa fi ture kun har'a raawwateera. Sirni kun kallattiirraa caffee bakka bu'oota uummataarraa addunyaadhaaf darbaa ture. Sirna caffee bakka bu'ootaatti gaggeeffametti akkuma aadaa Ihaadig kanaan duraatti sirni kun gaggeeffameera. Dr. Abiy Ahmed aangoo kana fudhachuuf kakuu raawwataniiru. Kakuu kana boodaas haasaa dheeraa godhaniiru. Haasaa daqiiqaa 35 walakkaa fixe. Haasaa kana keessatti waanuma kanaan dura haasa'amaa ture bifa addaatiin dhiyaate. Ihaadig barnoota babal'isuusaa garuu qulqullinni akka hin jirre isarratti akka hojjetu, misooma baadiyyaa guddisuuf akka hojjetu, akkasumas biyyattii keessatti nagaan akka dhufuu fi tokkummaan biyyattii keessa akka jiraatu irra deddeebi'anii himani. Haa ta'uutii rakkoo bu'uuraa kan ta'e rakkoo siyaasaa hiikuudhaaf wanti Dr. Ahmed lafa kaa'e ifatti hin jiru. Inni kan kaasee jiru keessaa tokko rakkoo Eertiraa hiikuuf hin hojjanna kan jedhu qofa. Kanaan ala lammiilee biyya alaa jiraniif akka birmatanii hojii hojjetan waa'ee tokkummaa biyyaa irratti akka xiyyeeffatan gaafate. Akkasumas waan taaraa dhaga'ame Dr. Abiy haasaa kanaan dura jedhamaa ture paartilee mormitootaa, paartilee dorgomtootaa jechuudha maqaa wayyeessanii waamaa turani. Waraana uummata keenya ajjeesaa jirus akkuma kanaan dura barametti galateeffataniiru Dr. Abiy. Kanaan ala labsii yeroo muddamsaa uummata keenya yeroo ammaa fixaa jiru, rakkoo uummata buqqa'ee jiru, uummata keenya manedhaa keessa jiru, rakkoo siyaasaa biyya sanaa hiikuudhaaf wanti kallattii irratti kaa'ameen jiru. Haasaan ministeerri muummee Itoophiyaa haaraa rakkoo biyyattii hiikuu irratti kan xiyyeeffate akka hin taane ibsame. Hayyoonni raadiyoo sagalee Oromoof yaada kennan akka ibsanitti haasaan Dr. Abiy Ahmed Ihaadig ammallee rakkoo biyyattii hiikuuf otoo hin taane aangoo isaa tikfachuuf kutannoo inni qabu agarsiisa jedhan. Bal'ina oduu kanaa dhaabasaan qindeesseera. Lammii beenyaa Noorweey keessa jiraata. Kanaan dura sababa oromummaa isaatiin nama hidhameedha. Haasaa Abiy Ahmed har'aa akka tubate qaba. Haasaa isaa dhaggeeffateera. Haasaan isaa garuu kanaan dura qondaaltonni Ihaadig akka paartii isaaniitti godhaa turanirraa wanta adda ta'e hin qabu. Waanuma kanaan dura isaan irra deddeebi'anii dubbataa turan waa'ee nageenyaa, waa'ee misoomaa, waa'ee barnootaa, walumaa gala waa'ee fakkeessaa kan kanaan dura dubbatamaa ture sana irra deddeebi'anii wanta dubbatan fakkaata. Akka eegametti jijjiirama bu'uuraa fiduudhaaf yookiin immoo biyya sana keessatti rakkoo hundee ta'e fiduudhaaf kan itti waadaan seename yookiin immoo kan kallattiin itti kaa'ame haasaa hin taane ta'uu isaarraa hubadhee akka biyyatti jechuudha. Dannabaa Waariyoos akkasuma UK keessa jiraata. Dannabaanis qabsaa Oromoo yeroo adda addaatti sababa Oromummaatiin miidhaan adda addaarra ga'e. Dannabaan akka ibsetti haasaan muummicha ministeeraa har'aa waan haaraa dabale tokko illee hin qabu. Haasaa irraa waan haaraa waan nu badde hin qabu. Eegamaa turedha kan haasaa san raawwachuu hin danda'amu. Gabaabumatti kaayyoon isaan Abiyyiin bakka kanatti aangoo kana akka qabatu taasisaniifis itti amananii yookaan ammoo sirna san keessatti jijjiirama fiduu barbaadanii osoo hin ta'in qabsoo uummataa, qabsoo bilisummaa, qabsoo uummataa isa gamasiin sardee qabeen kana ittiin ofirraa gabbuchisiisuudhaaf yookaan immoo hamma takka akka hafuura isaan baafachiisuu fi carraa argatuuf jedhanii natti fakkaata. Ayyaan Irreechaa Arfaasaa Oromiyaa keessatti kabajame. Ayyaan Irreechaa Arfaasaa bitootessa 31 bara 2018 Oromiyaa giddugalaa Tulluu Furii irratti kabajame irratti uummanni hedduun argamaniiru. Abbootiin gadaa, ayyoolii fi maanguddoonnis akkuma aadaa Oromootti eebbaaf galateeffannaa godhaniiru.
Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa waggaatti al tokko bona keessaa nagaan gara gannaatti ce'uuf kan ayyaaneffatamudha. Irreechaan Arfaasaa mallattoo ayyaana jabinaa fi dandamannaa akka ta'e hayyoonni aadaa Oromoo beekan sirnicha irratti ibsu isaanii Galaalchaan Raadiyoo Sagalee Oromoo gabaaseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnus kanuma. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, kun qophii keenya xiyyeeffannaati. Qophii har'aa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee diina wajjin wal'aansoo gochaa jiru haala kam keessatti argama? Gaaffii kan akka nu deebisaniif gaafatamaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo qabsaa milkeessaa Irkoo waliin gaaffiif deebii taasiseen jira. Gaaffiif deebiin kun kunooti, itti dhiyaadha. Ayyee ani Dhaabasaa Waaqjiraan jedhama. Kanan dhufe Raadiyoo Sagalee Oromoo irraayi. As waraana birattiin si arge. Mee maqaa kee, gahee hojii kee maal akka ta'e naa ibsine. Ani milkeessaa Irkoo Giddiin jedhama. Gaafatamni koo gaafatamaa leenjiiti. Leenjiin kun kan eenyu? Kan waraana bilisummaa Oromoo kan WBO. Milkeessaa WBOni bifa kanaan hidhatee of ijaaree jira. Namni gariin WBO numti kan jedhamu iyyuu hin jiru jedhu. Egaa kanneen akkas jedhani haala WBO'n jiru kanneen dhaqanii qaamaan hin argine yoo ta'e nalatti nuti bara dheeraaf waraana keenya aayinaan ciminaan ijaaraa turreerra jechuudha. Ammas immoo daran waraana keenya yeroo kamuu caala ilmaan Oromoo biyyoota adda addaa Oromiyaa keessa biyyoota holloo irraa baay'inaan nutti dhufaa jiru. Kan ammoo gadi fageenyaan aayinaan ijaarree bobbaaf qopheessaa jirra jechuudha. Kanaaf ni jirra, WBO'n ni jirra, borullee ni jiraan. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo maali? Oromiyaa walaba taate ijaaruudha. Uummata Oromoo garbummaa jalaa baasee Oromiyaa walaba taate tokko ijaaruudha. Yeroo adda addaa innaa himamu waraanni bilisummaa Oromoo rakkina olaanaa kana adda addaa keessa darbee of jiraachise kan jedhu darbeen dhaga'ama. Biyyoonni ollaa gaan kan waraana kanaaf dawoo ta'anii jiru jedhu warri hoogganoonni adda addaa kun. Akkamitti jiraattan egaa rakkoon akkas ulfaataa jiraate? Nuti waraanni bilisummaa Oromoo egaa akkuma seenaa ijaarama ABO irraa eegalee ABO'n biyyoota adda addaa abdatee miti kan qabsoo eegale. Qabsoo ofirratti hirkannoo gaggeessina nuti. Rakkoon kamiyyuu rakkoon qabsoo keessatti nu mudatu hundi otoo hin jilbeeffatin aamleef fedhii guutuun waan dandeenyu hunda gochaa waan jiru hojjechaa nuti hangarraatti qabsoo itti fufaa jirra. Borullee akkasumatti qabsoo ofirratti hirkannoo gaggeessina jechuudha. Waan biyya kanan nu gargaara biyya kanarraa arganna jennee abdii itti ganne qabsoo gaggeessaa jirru miti nuti. Dagdi keenya, uummata Oromoo bal'aatu jira. Daga keenya keessatti, biyya keenya keessatti baala mukaasaa ta'u firii ija mukaa nyaannee qabsoo hanga ishiin galma ishii geessutti itti fufuuf nuti murannoon gaafa qabsoo kanatti dabalamnu rakkoon akka jirtu beeknee bu'aa bahee hedduu akka qabsoon qabdu beekneetu itti seenne waan ta'eef bifa kanaan of ijaaraa jirra nuti. Waraanatti akkami ati jabaadha? Ani egaa abbaan illee jabaadha ofiin hin jedhu. Ani qabsoo kana keessa egaa hanga tokko bubbuleera. Waraana kumaatamaan leenjisaa ture. Waraanni biyyoota adda addaa jiran sababoota adda addaatiin qabsoo kana keessa turan irri caallinaa beeku. Jabina kootoo isaanumti ibsanii wayya malee ani jabaadha ofiin hin jedhu. Garuu aamlee gaafan qabsoo kanatti dabalamu irraa kaasee aamleen koo rakkoo kam keessattiyyuu gadin bu'u ni dabalama.
Woboon amma jabina akka kwalitii akka jabina tokkootti wanti woboodhaaf himamu maal fa'aa qaba waraanni bilisummaa Oromoo? Waraanni bilisummaa Oromoo egaa akka jabinaatti wanti nuti lafa kaa'uu dandeenyu rakkinoota adda addaatiif injilbeeffatu olola diinaatiin in burjaaja'u akeekaaf kaayyoo ka'eef sana qofa ilaala jechuudha. Kanaaf rakkoon kamiyyuu nu mudatu rakkoo adda addaa qabsoo keessatti si mudata. Ni beelofta ni dheebofta yeroon itti waan uffattu dhabdee waan uffattuuf waan miillatti keewwattu dhabdee miilla qullaa fi akkasumatti deemtu ni jiraata. Kana hundaaf illee woboon injilbeeffatu jechuudha. Nuti wanti nutti mul'atu uummata keenya rakkoo keessa jiru kana akkamitti rakkoo keessa baafna malee rakkinni keenya nuuf homaayyuu miti jechuudha. Woboon hundi kanneen mooraa leenjii dhufanis kanneen bobbaa adda addaa dirqama fudhatanii deemanis akkuma nani kaa'u kanatti hubatu akkasumatti jiru jechuudha. Jalqaba irratti maaltu gara waraana bilisummaa Oromoo si fide? Ani wanti gara waraana bilisummaa Oromoo na fide acuuccaa fi uummata Oromoo irra rakkoo jiru nan arga hanga tokko nan hubadha. Otoon gara kanatti dhufiin dura biyya keessatti yeroo abaa'oon chaartara keessa jiru sochii hanga tokko yeroo abaa'oon chaartara ba'uuf jedhu sochii hanga tokko gaggeeffamaa ture keessa inuman ture qoodanan qaba. Haa ta'uuti immoo suniyyuu garaa nan geenye. Kanaaf kallattumaan gaafani carraa kana argadhu gara waraanaa deemee waan dandeettii kootii fi waanan danda'u uummata Oromoof gumaachuun qaba kan jedhuun gara waraanaatti yookaan dhaaba kanatti akkan dhufuun ta'e jechuudha. Iddamma dhuftee waraana kanatti dabalamtees ta'ee seenaarraas ta'ee bu'aan waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo argamsiisan maal wanti mul'ataa wanti beekamaa? Qabsoon bilisummaa Oromoo egaa abaa'oonii calqabumarraa kaasee egaa ijaarsa isaarraa kaasee rakkoo walxaxaa hedduu keessa qaxxaamureetu sadarkaa kana ga'ee nutuu umurii keenyaan qaqqabne kunoo qabsoo gaggeessaa jirra. Bu'aan inni fidee biyyittii keessatti tokko afaan Oromoo amma biyyittii keessatti baratamuyyuu bu'aa abaa'oon fide isa tokko jechuudha. Opiidiyoo yookaan immoo warra kaan miti kana kan sadarkaa kanaan uummata Oromoo akka inni dammaqiinsa argatu sadarkaa kanaatti akka obbaru afaan isaatiin akkallee barbaadametti iyyuu hin ta'in malee hanga tokko afaan sunii fi aadaan sun akka dagaagu kan taasise bu'aa qabsoo kanaati jechuudha. Kanattis dabalee yeroo ammaa barattoonni biyya keessa fincilli isaan gaggeessan kuni akka namootiin tokko haasa'an otoo hin taane firii yookaan bu'aadhuma qabsoo kanaati. Kanaaf gara fuulduraatti illee akkuma argaa jirru kana kuni bal'inaan akka kanaan duraan ta'u qabsooni uummanni Oromoof bareera idda abaa'oon chaartara seenee waa hedduu jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Waan biraa miti Oromummaa ofii baruunu waan tokko jechuudha. Dur namni maqaa Oromoo gara maqaa Amaaraatti jijjiirrachaa ture amma faallaa sana Amaarriyyuu gara maqaa Oromootti jijjiirrachaa jira jechuudha. Kanaaf suutuma suuta egaa akka galii keenya geenyu akka uummanni Oromoo guyyaa gaaf tokko yeroon isaas fagoon ta'u yoo jabaannee hojjenne yeroon isaa fagoon ta'u akka uummata keenya rakkoo fi gadadoo salphina jalaa baafnu dhibbaa dhibbatti itti namana nuti illee yoo qaqqabuu baanne yoo arguu baanne dhaloonni ittaanu kun akka argu abdiin qaba jechuudha. Yeroo adda addaa komiin jiru yeroo fincilli biyya keessa gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo uummata bira dhaabbatee diinarraa rukunna kan jedhu kaasu. Kanaaf yaadi qabdan maal? Nuti waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa itti qabsoo gaggeessu qaba. Akkaataa kana keessatti immoo waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu yeroon itti hin lolle hin jiru jechuudha. Yeroon itti inni uummata isaarraa diina rukunne hin jiru jechuudha. Yeroo ammaniif ati teenyee haasa'aa jirru kanatti waraanni Oromoo bilisummaa Oromoo meeqatu woboon dirree keessa falmaa gochaa jira wal eegamaa jira jechuudha. Kanaaf kuni yoo hololan ta'ini waraanni bilisummaa Oromoo walumaa gala abaa'ooni gadi fageenyaan kallattiin illee
deemee tarkaanfii barbaachisu fudhachuullee yoo baate irratti hojjechaa jira jechuudha waan kana. Kun immoo egaa fincilli suniyyuu bu'aadhuma qabsoo kanaati. Kanaaf yeroo yerootti egaa waraanni keenya akkuma beekamu akka namootiin tokko tokko fagoo ta'anii haasa'an otoo hin taane woboon mara Oromiyaa hanga handhuura Oromiyaatti ni jira jechuudha. Yeroo haala mijeeffateetu kallattiin yoo loluu baate haala mijeeffateetu akkaataa mijaa'eefitti tarkaanfiilee adda addaa fudhachaa jira. Gara fuulduraattis ni fudhata. Kana caalayyuu jabinaan waraana keenya ijaarree gara fuulduraatti uummata keenya dhumaatii rakkoo keessa baasuuf ammayyuu nuti gadi fageenyaan of qopheessaa jirra. Halkanii guyyaa hojjechaa jirra jechuudha. Yeroo amma ilaallu waraanni bilisummaa Oromoo ta'uun kun kaffaltiin qabu wanti isinii godhamu hin jiru akka mootummaatti yeroo dheeraa as keessa teessu murtii akkasii kana akkamitti akka nama tokkootti fudhatteetam? Ani egaa tokko wanti na jabeessu kaayyoo kooti. Kaayyoo dhugaa qaba. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoo haqaa dhugaa qabatee ka'e. Sanarratti dabalee akkanani waan tokko malee as keessa hamlee guutuun fedhiin qabsootti fufuuf jiraadhu kan na taasisu jaallan koo kaleessa waliin turree falmaa adda addaa irratti qubanii jira. Kan qabsoo kana irratti kana duras qabsoo kana gaggeessuu keessatti qooda olaanaa qabanii ammas jiranitu jira. Kanneen na fuuldura jiran na dura jiran sana hilaalee tan jabaadhani kunoo isaanuu umurii kanaan qabsoo gaggeessaa jiru. Ani immoo maali isa jedhuun natti dhaga'ama malee ani qabsoo kanarraa guyyaa gaaf tokko haamleenis na bu'een beeku qabsoo kanarraallee waan addaa tokko kan maquufillee akkan iyyaanne kan na godhu kana jechuudha. Yeroon qabsoo kana keessatti ifattee otoon Oromoo ta'uu baadhee jette jira? Suni ni jira. Suni akkamitti yoo jette gochaa Oromoonumti deebisee Oromoo irratti hojjetu yeroon hargu yeroon natti dhaga'amutu jira. Oromoo ta'uu kootti nan gammada. Oromummaan dhiiga ittan gammada. Haa ta'uuti immoo gochaan Oromoon Oromoo irratti hojjetu diinni yeroo hunda nama keenyaan waqaru kanatu yeroo natti dhaga'amu yeroo tokko kana na jechisiisa malee Oromoo ta'uu kootti nan gammadan. Akka hoggana tokkotti yeroo aartu maal gootame yeroo waan siyaasatti dhaga'amu? An amma qabsoo gaggeessaan jira miti dirree falmaan jira. Dirqama dhaabni konatti kennee raawwachaa jira. Haa ta'uuti dirqamanni naannoo kanatti raawwadhuyyuu yeroon haaru nan quubsu jechuudha. Deemeetuma akkuma nama maraatee tokko deemeetuma yooni diinuma waliin deemee wareegama kafalee natti tola. Mootummaa wayyaanee addi bilisummaa Oromoo shoror keessaa dhattee seera ishii keessa keessee waraanni bilisummaa Oromoo immoo qaama adda bilisummaa Oromooti akka ilaalcha isaaniitti innis shoror keessaa dhufe. Kana jechuun silleen ilaalla. Deebiin kee maali? Nuti haqa keenya sarbamne biyya keenyaaf lollaa, biyya keenyaaf daga keenyaaf uummata keenyaaf qabsoo goona. Nuti kan gaggeessaa jirru qabsoo cunqurfamnoonni kamiyyuu gaggeessan malee nuti shoror keessaa miti. Akka shoror keessaan taane immoo wanti mirkaneessan hedduu jira. Addi bilisummaa Oromoo biyyoota adda addaa keessatti waajjiroota banatee hojjetaa jira. Yeroo ammaa immoo addunyaa kana keessatti shoror keessaan waajjira banachuu mitiiti barbaadameetu rukutamaa jira jechuudha. Kanaaf namni kaayyoo isaatiif haqa uummata isaatiif lolu shoror keessaa miti. Mirgan nu sarbame, mirga dhabne, biyya keenyarra jiraachuu dadhabne, dirqamne qawwee kaafne malee jaalannee miti jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoos ta'e anis shoror keessaa miti. Mirga kootiif mirga saba kootiif nama falmatudha. Galiin qabsoo bilisummaa Oromoo maali? Galiin qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo cunqursaa jala waggaa dheeraaf ture bilisummaa baasee Oromiyaa walaba ijaaruudha.
warri kaan Oromiyaan qaama Itoophiyaati Oromoon Itoophiyaa ala jiraachuu hin danda'u jedhanii warri falman jiru. Deebiin keessa maal? Nuti Oromoo waan dhabne hin qabnu beekta. Oromoo waa hunda qabna. Namaanis yoo ta'e baay'ina uummata keenyaas yoo ta'e qabeenyaan keenyaas yoo ta'e alagaatu itti biyya keenya saamaa jira. Nuti wanti Itoophiyaammaatti nu maxxansu tokkollee hin jiru jechuudha. Maal barbaacha Itoophiyaatti maxxan? Nuti warra of danda'ee saba guddaa aadaa afaan baay'ina uummataa qabudha. Kanaaf nuti wanti maqaa Itoophiyaa yookaan immoo Itoophiyaammaatti nu maxxansu wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Waan irra barbaannu tokkotti hin jiru. Nuti biyyi keenya walaba taanaan nama of danda'ee biyya keenya miti biyyoota biraaf illee ta'uu nama danda'u. Oromoon qabeenyaa qaba sooressa. Bilisummaa qofa dhabe. Kanaaf nuti yoomiyyuu kaayyoo kaaneef kaayyoo kaleessa addi bilisummaa Oromoo qabatee ka'e hiree murteeffannaa uummata Oromoo Oromiyaa jaaruu ishii kana hidhannoo keenya godhanneetu yoomiyyuu qabsoo kana galiin ga'uuf halkanii guyyaa sochoona. Rakkoon qabsoo keessatti nu mudatu kamiyyuu hin jilbeeffan aamleen keenyas olola diinaatiif olola qabsoon gufachuu fi waan adda addaa rakkoolee qabsoo keessatti dhalataniin aamleen keenya waan nu bu'uutu hin jiru. Gara fuulduraatti illee hanga biyyi keenya bilisoomtutti hanga lafarra lubbuun jirrutti qabsoo kana itti fufna jechuudha. Yeroo adda addaa rakkoon dhaaba kana keessatti mul'atee akka jiru hin beekamaa biyyoonni ollaa hedduun illee akka dhaabni kun keessan sochoone dhiibbaa irraan gochaa jiru. Haala ulfaataa akkasii keessatti mootummaa akkuma amma keessanii kana riphee lolaa irraa mootummaatti jijjiirameen falmaa gaggeessuutti jira bilisummaa Oromoo. Rakkina kana hundumaa danda'ee qabsoon kun akka jiraatu kan godhe iccitiinsaa maayini? Abaa'oon kuni kaayyoo haqaa qabatee ka'uudha. Kaayyoo qabna. Rakkoon uummata keenya beekamaadha. Uummanni keenya akka garbummaa jala jiru Oromoo miti biyyoota addunyaa guutuutu beeka. Iccitiinsaa inni guddaan abaa'oon ganama gaafa ka'u kaayyoo haqaa kaayyoo dhugaa uummata Oromootiif ta'u qabatee waan ka'eef kuni akka dhaabicha yeroo yerootti rakkoon barbaadeeyyuu dhalatu ni gufatti malee akka galmashii hin hanqanne itti abaa'oonis itti amana anis akka miseensa abaa'oo tokkotti itti amana jechuudha. Woboon akkami nyaata akkana hin filataa hedduu filatee nyaata? Woboo waan argate nyaata waan filatus hin qabu yoo argate ni nyaata yoo dhabe ija mukaas ni nyaata waan argate nyaate qabsoo gaggeessa jechuudha. Garaan miti nuti gara qabsootti kan dhufne uummata keenya rakkoo uummata keenyaan nutti mul'ata malee nuti waan garaa iyyaan yoo argate ni nyaata yoo dhabe immoo ni bula. Waraana akkaataan itti bulchitanoo sirni talii seera hin jiramoo akkuma argame abbaan arge nama ajajamoo akkamitti bula waraanni? Egaa waraanni keenya abaa'oon gaafuma calqaba ijaaramu sana sagantaa siyaasaa qaba, heera qaba, barruulee kaayyoo naamusaa qaba, akkaataa ijaarsa jaarmiyaas ni qaba jechuudha. Kanaaf nuti immoo abbumta arge akka barbaade godha yookaan immoo akka barbaadetti ajaja yookaan immoo sirnaala waraana kana akka barbaade maksa yoo otoo hin taane waraanni kun adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'etu caasaa dhaabichi diriirseen qajeelfamaaf ajaja fudhatee kallattii hundatti dirqama itti kenname raawwachuuf bobba'a jechuudha. Ga'ummaa waraana leenjiftanii hoo akkamitti itti madaaltu maaliin beektu? Nuti ga'ummaa waraana leenjifnee waraana yeroo tokko qofa leenjifnee hin dhiibnu waraanni tokko gaa leenjii waraanaa xumuran qabu. Leenjii calqabarraa kaasee leenjii bu'uurarraa kaasee waraana keenyaaf akkaataa dirqama isaatiif akka mijaa'utti waraana keenya yeroo adda addaa ni qopheessina. Sochii ni goosifna, leenjiilee adda addaa ni goosifna. Sana keessatti madaalaa deemna. Haala rakkoonni keessa naannoo kanatti isa mudatu. Amma fakkeenya yoo fudhanne woboon egaa akkuma beektu nyaata gahaa hin qabu, uffata gahaa hin qabu, jireenya gahaa hin qabu, lafa ciisa. Kuni akka rakkootti ilaalu. Kanaaf nuti waraanni keenya kana hunda rakkoo jiru kana hundayyuu waa ittiin lakkaa'u jechuudha. Nuti kaayyoo keenya ilaalla. Kaayyoo fi ishii uummanni haala uummanni Oromoo keessa jiru ilaalla malee nuti rakkoon naannoo kanatti nu mudatu hundi waa tokko nutti fakkaata. Yoom bilisoomna ree?
Kana gaa rabbi yoo jedhe yeroonsaa fagoon ta'u guyyaa akkasiiti jechuun nama rakkisa. Jabaannee yoo hojjenne Oromoon irri caalli diinaaf hojjechuu dhiifnee waan dandeenyu qabsoon qawwee qofa dhukaasuu miti. Nuti wareegama lubbuu kafallee lubbuu kennina jennee dhufne. Kanneen biyyoota adda addaa jiranis egaa namni iyyuu qabsoo bifa adda addaan gaggeessa. Dinagdeen ni gargaara. Oromummaasaayyuu barsiisuun qabsoodha. Kanaaf kana yoo nuti jabaannee hojjenne guyyaa akkasiiti jechuullee yoo hin dandeenye guyyaa gaaf tokko inuma bilisoomna. Oromoon akkasitti nafu. Kana abdiin itti qaba guutummaa guututti yeroon isaas fagoon ta'u jabaannee garuu hojjechuu nu feesisa. Dargaggoon Oromoo amma gara waraana bilisummaa Oromoo yoo dhufuu barbaadan maal guuttachuu qaban? Dargaggoon Oromoo gara kana yeroo dhufanii wanti guuttatan wanta addaan jiru. Wanti guddaan gara qabsootti dhufuudha. Akkaataatti gara qabsoo kana dhufanii qabsoo kanatti deeggaruu danda'an bakka jiranis ta'anii kan as dhufuu danda'e immoo as dhufuu akkaataa dhufuu danda'u irratti hojjechuu irraa kan hafe nuti akkumaan duratti sii tuqe qabsoo ofirratti hirkannoo gaggeessina. Angas mara rakkoo guddaatti hin qabnu. Waraanni keenya yookaan immoo kanneen dargaggoon as dhufanis hedduu waan rakkoo qabanii miti. Akkaataa nuti itti jirru ni argu. Isaanis waanuma nuti hojjechaa jirruuf gochaa jirru kana nurraa dhaalanii akkuma nuti jiraannutti nu waliin fedhii fi hamlee guutuun dirqamatti kenname raawwatu jiraatu jechuudha. Egaa gaaffiif deebii koo xumuraan jira. Dhumarratti dhaamsu uummata biyya keessaa ta'u biyya alaa ta'u iddoo adda addaa jiraniif akka waraanaatti waraanaaf isaa ta'u hireensi kenna. Ani egaa dhaamsiin an qabu barattoota yookaan qeerroo irraan eegala. Qeerroon egaa biyya keessaa fincila adda addaa gaggeessaa jiru qabsoo gaggeessaa jiru jechuu dandeenya. Wareegama kafalaa jiru harka duwwaa diina fuuldura dhaabatanii wareegama qaqqaalii gaggeessaa jiru. Akkasumas uummanni Oromoo marti wareegama qaqqaalii gaggeessaa jira. Kana Oromiyaa mara keessa mootummaa kufuuf mootummaa faashistii kana kufuuf qophaa'ee jiru. Kana al tokko kaanee jabaannee yeroo tokko kaanee yeroo tokko dhiisuu otoo hin taane al tokko kaanee ofirraa darbachuu qabnan jedha. Qeerroof kanan dabarsa. Uummata biyyoota ollaa fi biyyoota alaa kana biyyoota adda addaa keessa jiraniif immoo qabsooni dhukaasa yookaan immoo qawwee qofa miti jechuudha. Qabsoon gaggeessuu waa hedduun danda'ama. Dinagdee malee qabsoon gaggeessitu. Kanaaf uummanni biyya alaa jiru kun waan qabu hundaan qarshiin tokko doolarri tokko bar guddaadha. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru baatiitti yoo doolara tokko walitti buuse nama tokko miitu garuu qabsoo kanaaf bu'aa guddaa qabdi jechuudha woboo. Kanaaf waan qabu hundaan woboo cinaa dhaabatee abaa'oo jalatti gurmaa'ee tokko ta'ee wal gargaaree jabaatee qabsoon kun akka galma geessu irratti hojjechuu qaba. Kan biraa Oromoota sababoota adda addaatiin mufii adda addaatiin qabsoo kana keessa ba'aniitu jira. Isaan kun gara qabsootti deebi'anii waan humni isaanii danda'uun akka qabsoo kana godhanin waamicha godhaa fi gama biroon immoo kanneen olola adda addaa oofan biyyoota alaa keessaa dantaa ofii guuttachuun haa ta'u bifa adda addaatiin dantaa ofii guuttachuu hanqachuu irraa kan ka'e dhaaba kanarratti olola oofanii akka Oromoo tokkootti nun ijaaru nu diiga malee uummanni Oromoo biyya keessaa dhumaa jira. Otoo kana dhiisanii yookaan immoo yoo deeggaruyyuu baatan otoo callisanii taa'anii ani gaarii natti fakkaata. Bu'aa nuun qabaatu. Amma oomitti namni nutti kolfaa. Oromoo numti deebi'ee Oromoo irratti maa holola. Karaa danda'ee adeemu. Akka danda'etti adeemu. Garuu olola warri irratti oofuun kun uummata Oromoo hin ijaaru, hin tokkoomsu. Qabsoo kana galiin ga'uu waan hin dandeenyeef kanneen akkasii kun otoo waan kanarraa of qusatanii gaarii ta'an jedha. Hedduu galatoomi egaa yeroo dheeraa fudhattee gaaffiif deebiin waliin gochuu keetiif. Sinis egaa galatooma fayyaa ta'aa
keessa koo waan natti dhaga'amu ibsachuu kootiin hedduu gammadeen jira. Fayyaa ta'aa injifannoo uummata Oromoof rakkoo yeroof hin jilbeeffannu qabsoon itti fufa galatooma fayyaa ta'aan siniin jedha. Ayyee fayyaa ta'aa. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.